harrellee arabiyaa majlisii lama wal bira baasnee jira jechuudha. Maashaallah namoonni jaalatan keessaa na dubbisuun irraanfatinaa sinin jedha. Akkuma isin argaa jirtan kan arabiyaa majlisiin kuni tokko abbaa 40 tokko abbaa 30ti. Majlisiin abbaa 40 akkuma isin argaa jirtan kana bareeda jechuudha. Baay'ee bareeda. Ammoo teebiliin isaa diizaayiniin teebilii kana teebilii hedduu bareeda jechuudha. Baay'ee layyatti jira. Kaduraa irraa teebiliin diizaayiniin isaa teebilii kun jechuudha. Yookaan ka jidduu taa'u kun jechuudha. Argitanii teebiliin kun diizaayiniin isaa baay'ee layyatti jira. Rogo afreedhaan hojjetame xixiqqoon tunniin illee baay'ee bareeda. Arabiyaa majlisii nama lamaati jechuudha. Gatiin isaa mitiriin takkattiin birrii 13,500 jechuudha. Abbaa 40ti. Diizaayinii kana hojii jaalattan abbaa 30maatiin illee abbaa 20maatiin illee dalasiifachuun dandeettanis ni jedha. Inni tokko kana kabiraallee baay'ee bareeda jechuudha. Lammaffaallee jechuudha. Maashaallah kana nama wal bira isin waraabe nama lamatu iyyuu wal bira ajajate lachuyyuu erga wal bira bahee wal bira geessa waan ta'eef waluma bira isin waraabe jechuudha. Isinillee warri hiriyoota qabdan nama lamaan wal bira geeffadhaa isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Shamaan kafuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee asin biraa jiraatu isin jedha. Shamaan kafuune warroonni kiristaanallee amantii fi kutaadhaan osoo wal hin qoodini asumaan viidiyoo kee kana akkuma seentanii subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isin jedha. Video kee kana yoo like gootan akka nama hedduu birannaa faffaca'uuf na gargaara waan ta'eef subscribe godhaa isin jedha. Warroonni maamila kiyya turtanii hiriyoota keessaniif share godhaa. Warroonni haarawaa taatan ammoo subscribe godhaati. Videoon kamiyyuu akka hin gadhiisin akka isin bira dhaqu jechaadha. Osoo isin seentanii search hin godhin ufumaan gadhiisanii dhufa jechuudha. Akkuma gadhiisanii jalqaba irratti isinii dhufa jechuudha. Gubbaa irratti silkii keessanirra ufumaan isinii dhufa jechuudha. Akkuma gadhiisanii kanaafuyyuu subscribe gootan isin fayyada jechuudha. Wanti gaariilleen wanti kamiyyuu akkasin dhaqabu isin ta'a jechuudha. Yoo isinillee fayyaduu baate hiriyoota keessan goddanyoota keessan waan fayyaduuf jecha subscribe godhaa isin jedha. Isin fayyada malee isin miidhu waan ta'eef Arabiyaa majlisiin kennarraa akkuma isin argartan kana maashaallah baay'ee babbareeda jechuudha. Isinillee jaalattan ajajachuun irraanfatinaa isin jedha. Yeroo hedduu irra deebi'ee lakkoofsa kiyyaa fi biyya kiyyallee isinitti himachuudha. Akkuma isin beektanii ani ka jiraadhu Shashamanneedha. Garuu naannawa kamiyyuu naannawa isin feetan hundumaayyuu isiniif geessa jechuudha. Akkuma isin argartan kun Arabiyaa majlisiin lamaan kunniin Arabiyaa majlisii hedduu babbareeduudha. Hin bareeda osinin jedhu kararii isaati jechuudha. Kararii carqii kararii saniti Arabiyaa majlisiin kamuu keessi isaa boondiidiin kwaalitiidha jechuudha. Kwaalitii daraja tokkoffaa eeggate jechuudha. Baay'ee oriijinaalii irraa hojjanna jechuudha. Hedduu hin bareeda keessin jedhu ammoo carqii isaati jechuudha. Carqii kwaalitiidha argitanii yoo tas qabdan ilaaltanillee carqii kwaalitiidha. Carqii calanqisaaf keessaa qabu sanniin miti. Carqii kwaalitiidha jechuudha. Hedduu bareeda. Beeftiraasii hin qabu namni hin jennellee hin oolu as keessatti beeftiraasii qaba jechuudha. Beeftiraasii hunduu beeftiraasii gubbarraa qaba. Akkasuma teebilii qaba jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Akkuma isin argartan kana koornarii isaa argitanii carqii isaa kana sirriitti isinitti mul'atuuf jecha viidiyoo irraa attachi qabeessanii mul'isa jechuudha. Hedduu bareeda. Namoonni jechuun barbaadan ajajadhaa isin jedha. Warroonni meeshaalee farniicharaallee kaawwa Arabiyaa majlisiillee akkasuma meeshaa mana keessaa barbaadan hundumti keessaanuyyuu dhuftanii keessaan naasisuu hin dandeettan isin jedha. Waan hagammaatitti osoo isin waliin naasahin turee fi akkasuma warroonni onlaayinii irratti na barbaadanii imoo yookiin waatsaappii si wajjin osoo haasayin turee fi ifama guddaa isin jedha. Amma onlaayinii irratti deebi'eera waan ta'eef akka barbaadanitti na argachuu dandeettan isin jedha. Warroonni maatii keessan sapiraayizii godhuu barbaadanillee gara kiyyaa dhuftan na argachuu dandeettan isin jedha. Maatii keessan akka barbaadanii fi akka fedha keessanitti sapiraayizii godhuu dandeettan. Arabiyaa majlisiin kennarraa akkana fakkaata. Inni kun abbaa 30maatii kun abbaa 40maatii kun abbaa 30maatii jechuudha. Namoonni barbaadan kennu akkana jira jechuudha. Mana keessan mitira ammattartanii galfachuu qabdan jechuudha. Warra ammoo Arabiyaa majlisiin mitira hedduu galfachuu hin dandeenyu. Gatiin isaa nu jala qaalaa jettan garuu mitira jahallee yoo ta'e torballee yoo ta'e rakkoo hin qabu isiniif hojjanna isin jedha. Manallee mattaru waatan garuu kuwwan ammoo mana mattaruun dirqama jechuudha. Mana keessan mattaraati akkaataa mana keessaniitiin galfadhaa isin jedha. Mana keessan mattaradhaa isin jedha. Baay'ee isin bareeda mana keessan mattarachuun isiniif fayyada waan ta'eef gimmitiidhaan akkanatti hin danda'amu. Mana keessan mattaradhaa isin jedha. Arabiyaa majlisiin argasan argata.
Arabiyaa majlisiin abbaan afurtamaa akkamii warri afurtamaa ta'uu sin jedhu namni hedduun namni keessa yootti himu hin galleef hedduu jirani. Kana sin jedhu akka isin galeef isin hima abbaa afurtamaa jechuun lafarraa ol dheerinni isaa jechuudha sirriitti ol dheeratu jechuudha. Abbaan soddomaa jechuun jiddu galeessa jechuudha. Abbaan 20 jechuun kan lafa gad dhiyaatu jechuudha. Hundumtu isaatu akkaataa qaba abbaa soddomaa fi abbaa afurtamaa tura. Abbaan soddomaa gatiin isaa birrii 12,500 jechuudha. Namoonni jechuun barbaadan jedhaasanii jira abbaan afurtama 13,000 fi birrii 500 jechuudha. Akkuma isin argartan kana kinuuti Arabiyaa majlisiin kenna hedduu bareedaa maashaallaadha. Akkuma isin argartan kana kun abbaa afurtamaati. Buleen sun garuu abbaa soddomaati. Akkuma isin argartan kana maashaallaadha baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Namoonni ajajachuu barbaadan jedhaasanii jedha gatiin ammoo boota sana hin taa'u. Nam tokko har'a nama gaafatee yeroo biraa namatti deebi'a gatiin bakka sana hin taa'u. Meeshaan kamiyyuu hin beektanii biyyarraa guyyaarraa dabala adada doolaarri dabaluun guyyaarraayyuu dabala jechuudha. Sababni inni tokkoffaan isa jechuudha. Inni biraa ammoo meeshaan kamiyyuu vaatii malee akka hin gurguramne waan argamaa jiruufi sababa sanii jecha naggaadee hin baasu waan ta'eef gatii dabalan jechuudha. Kana sababa kanaan meeshaan daddabalaa jira waan ta'eef namoonni bitachuun keessan erga hin oolle bitadhaa yookiin ajajadhaa isiniin jedha isiniif bareeda waan ta'eef warroonni kanaan dura ajajatanii meeshaa keessa fudhattan maashaallah carraa qabeeyyiidha hedduu carraa qabdan jechuudha. Ka'ama boodaallee hin dhaqqabdanii darbee hin qabu waan ta'eef ajajadhaa isiniin jedha. Beektiraasni isaallee carqiin isaallee akkana fakkaataa carqii isaa sirriitti isinitti dhiyeessee isinitti mul'isa jechuudha. Isa kana yoo jaalattan abbaa soddomaallee abbaa 20 ajajachuu dandeettan jechuudha. Akkuma isin argitan kana carqiin isaa carqii xuraa'ullee miti carqii qoshaashaa danda'u osoo xuraa'eeyyuu hin mul'atu jechaadha. Irraa argitanii osoo xuraa'eeyyuu irraa hin mul'atu hedduu bareeda kararii hedduu bareeduudha. Arabiyaa majlisii lachuu hedduu bareeda carqii kanneen yoo jaalattan buleen sun abbaa soddomaa ta'ee himee jira. Isa yoo jaalattan abbaa 20 illee abbaa 40 illee ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Akkasuma magaala kana yoo jaalattan magaala kana abbaa soddomaatiin illee abbaa 20 illee yoo barbaadan ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Kana yoo isiniin jedhu abbaan 40 gatiin isaa hin dabala abbaan 30 gatiin isaa jiddu galeessa abbaan 20 hin qannasa jechuudha. Kwaalitii isaatiin miti qannasuuf lafarraa ol dheerumsa isaatiin qannasaa dabala malee. Akkana fakkaataa warroonni gaafii keessan nagaafataa turtanii fi deebii argattan jedhee yaada jechuudha. Namni hedduu gaafii akkanaan dhiyaasaa ture. Hanga danda'eeni isiniif ibsee jira jechuudha. Wanti isiniin galle yoo jiraate keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heeloo jettan waasaappiin telegiraamii fi iimoon argachuu dandeettanii keessumaayyuu jechuudha. Waasaappiidhaan osoo na dubbistan irra bareeda yeroo baay'ee jechuudha. Iimoo irrallee sababni isaa iimoon sagaleellee gannamaa hin buusu baay'ee nama jeeqa waan ta'eef waasaappiidhaan osoo na dubbistanii namni kamuu baay'ee isiniif bareeda jechuudha. Anaafillee isiniifillee bareeda waasaappiidhaan yoo ta'e meeshaaleen kennaa kardhaa akkana fakkaataa akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba. Hin jaalattan jedhee abdii guddaa isinirraa qaba. Wanti isin beekuu qabdanii mitirii 12 11 10 fi 9 yoo ajajattan teebiliin waliin akkanaan akka kennaatitti wajjin isinii kennama. Wanti isin adda addaleessifattan hin jiru jechuudha. Akka kennaati waliin isinii kennama mitirii 6 mitirii 7 yoo ajajattan ammoo ofii keessanii haga 8 tuyyuu jechaadha. Waa jettan ofii keessanii teebilii irratti bitattan jechuudha. Ka 8 isa yoo kadhatanillee ishi jechuullee malanii garuuyyuu haga 8 jedhanii kan inni wasaanyin jechaadha. Kan murtaa'e mitira 9 10 fi 11 12 jechaadha. Kunneen teebiliin erga Arabiyaa majlisii hojjechiifattanii akka kennaatitti waliin isinii kennama jechuudha. Mitira 8 7 6 ammoo ofii keessanii irra bitattan jechuudha. Birrii keessan baastanii teebilii irratti bitattan jechuudha. Akkasuma ammoo yeroo nama hedduun walitti jettanii teebiliin wajjin isinii kennamuu mala jechuudha. Kan nam tokko waliin isinii kennama jechuudha. Kan nama hedduu walirra jettanii teebiliin waliin isinii kennama jechuudha. Kan nama hedduu waan ta'eef warroonni garagara jettan yookiin mitirii 8 godhadhaa jechuudha. Gatiin teebilii suni yeroo isinii hafe isiniif waan wayii isinii shaffana waan wayii isinii cufa waan ta'eef gatiin teebilii sun waan ta'eef Arabiyaa majlisiin kennarraa akkana fakkaataa maashaallah hedduu bareedan jaalattan jedhee abdii guddaa sanarraa qaba. Warroonni jaalattan kenna sana dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkana fakkaataa meeshaaleen kenna har'a. Asumaan subscribe like share gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Warroonni sagalee kiyyaa hanga xumuraatitti
فيديو كي خنا لالتني حاجة عمرنا هردفتن هندم تكيسانو إسنجلتي فدا عمرنا ديرada أنا قلت رب سنا جالتو سننجدا عمرنا ديرada هدونا جالتو ما سننجدا وروني ساعتي لالو تيتني لالتن دبدني بيزيتاتني فيديو كان بنتني تومان يولالو اللي بعتن بنتني لفكيتن نمون هدو هنجراني نمون كسيتي بيكولي نم هدو يشودا نمون كسي سنلي هدونا جالتو ما أنا ألفا دا سننجدا namni meeshaa bitatee nama jajjabeessuuf viidiyoo namaa eegatu umuraa nama laaluu illee jira laayikii tuquun irraanfatinaa viidiyoon keerraa kana fakkaata akka jaalattan abdii guddaa sinirraa qaba jaalannaanin keessan dubbisuun irraanfatinaa sinin jedha waan na dhageeffattiniif hedduu galatoomaa isin galateeffadha umurii dheertuu naa jiraadha horaa bulaa geebana.